godina horroo guduruu wallaggaa keessatti mootummaan jijjiiramaa fedhii hawwii ummata godina sanaa yeroo dheeraa hawwee gaafatee dhabe gaaffii isaatti deebise. Projektiiwwan gurguddaa federaalaan naannootiin qabaman an godina sanaa yeroo ilalle mootummaa jijjiiramaa kana dura akkuma naannoo Oromiyaatti waan qabuun fakkaatu jechuudha. Haa ta'uutii garuu rakkoo nageenyaatiin gaaffii fedhiin ummata kanaa karaa mootummaa akka inni hiikkatu taa'ame hudhaa akka hojiin kun hin hojjenneef immoo rakkoo nageenyaa ture. Haa ta'u garuu jijjiirama nageenyaa fooyya'insa amma jiruutiin hojiin hojjetamuu iddootti danda'uttis ammas sababa rakkoo nageenyaa sana sababeeffachuun harkifannaan tokko tokko akka jiru. Harkifannaa kanaafis koreen qindeessituu naannoo keenyaa dhimmi kun gara hojiitti haa galuu jedhamee karaa adda addaa maree taasisaa jira. Uummanni sin kaasa. Garuullee ammaattis hojii kana keessa kan galle ta'u gaggabaabseen kaasaa jechuudha. Inni jalqaba daandii federaalaan hojjetamu daandii geedoo mana beenyaati. Daandiin kun yeroo dheeraa turee jira. Sababiin isaa sababa rakkoo eenyuyyuu miti rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa keessatti immoo uummannis gahee qabaa hin kaasa. Nageenya naannoo keenya waan eegamneef hojiin kun godhatatee jira. Amma garuu fooyyeetu jira waan ta'eef hojiin kun hojjetamuu qaba. Keessumaatii uummanni godina sanaa aanolee bal'aan kallattii sanarra jiran gara giddu galeessa kanaatti dhufuutiif daandiin sun yeroo ammaa kana baay'ee citee jira waan ta'eef mootummaan keenya xiyyeeffannootti kennamee yoo qabamee hojjetamee kan jedhudha. Inni gara biraa Fincawaa Shaambuun. Amma Fincawaa Shaambuun hojiin isaas bal'aa deemee jira. Naannoo sanas nagaadha hojjetamuu hin danda'a jechuudha. Inni kunis akkuma kanaa dafee akka inni itti deemu. Inni gara biraa Fincawaa mana beenyaa akkasuma Shaambuu Amuruu Agamsaa hojii kanas mareen adda addaa taasisamee jira. Ammallee garuu dhimbi raagaa sassaabuu isaan xumuramne jechuudha. Keessumaa kabajamoo sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hojii obbo Masfin yeroo adda addaa godina sana keessatti mariisaa turanii jiru. Garuu ammas rakkoo nageenyaa kaleessaa sana sababeeffachuudha harkisaafnaa jira waan ta'eef inni kun sirriitti yoo laalamedha. Inni gara biraa suphaa daandii federaalaan ispaaltii barbaadu keessumaa daandii Shaambuu Baakkoo harkifannaa bal'aa qaba. Oomisha guddaatu godina sana keessaa bahaa. Inni kunis yoo sirriitti ilaalame. Inni gara biraa Fincawaa Sulula Fincawaa keessumaa Sulula Fincawaa warshaa sukkaaraatu jira. Sukkaarri warshaa sana keessaa bahu oomisha guddaa giddu galaatti ni dhiyeessa. Daandiin gara sanaa galus rakkoo qaba waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennamee bara kana keessa qabamee hojjetame. Inni gara biraa projektii daandii Riqaalee sadarkaa naannootiin hojjetamu daandii